biyyi kun kan isin ittiin guddachuu dandeessu, kan isin addunyaa ittiin dorgomuu dandeessu yoo ashaaraa magariisaa dhaabde jijjiiramni qilleensaa fi haalamni qilleensaa akka hin argamneef guddinni kanaan argama jechuudhaan sababa mootummaan jijjiiramaa ashaaraa kana kaa'eef nus jalqabbii kana arraasitti jalqabne jechuudha. Ashaaraan magariisaa margas lafas biyyoos akka hin qabne baay'ee isaanii gargaaree kanaan duras itti fayyadamne waan agarreef ammas immoo ashaaraa magariisaa kana dhaabuudhaan waan bal'aa waan guddaa gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Bosona kunuunsuudhaan bishaan kunuunsuudhaan tabba akka hin qabne gochuudhaan gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Bara kana akka godina keenyaatti naannoo buufata biqilaa 556 irratti biqilaa miiliyoona 213 qopheessinee lafa hektaaraa 48 irratti dhaabuudhaaf guyyaarraa akka godina keenya aanaa hunda keessatti ganda hunda keessatti dhaabbii isaa jalqabnee jirra. Biqiloota kana keessaa naannoo parsantii 30 kan ta'u biqilaa dual purpose tree jedhamanudha kan nyaata namaatiif oolan faayidaa adda addaatiif oolan kan dhaabaa jirru. Bara kana akka godina Buunoo Beddelleetti boontoo abdii dhaabuu jedhuuni keessumaa inisheetiiviiwwan muummeen keenya ministeeraa yoo xiqqate bara 2011 bocan sana giddu galeessa godhate yoo xiqqate waggoottan 7 dabarsine kana keessa gara biqiltuu biiliyoona tokkotti siqu dhaabneeti jirra. Biqiltuun biiliyoona tokkotti siqu kun yoo xiqqate lafa hektaaraa 204 ol irratti yeroo ammaa kana dhaabatanii fayyadamummaan uummata keenya gama hundaan mirkanaa'eeti jira. Fayyadamummaan uummataa qofa mirkaneessuu darbee tokko eegumsi biyyoo bishaanii keessumaa biyyeen keenya gabbataa akka ta'u bishaanonni marganii turan waggoottan 7 dabarsine kana keessa maddoonni gogee turellee bakka itti deebi'eeti kan jiru. Gama biraatiin hojiin ashaaraa magariisaa kun wabii carraa hojii uumuu ta'ee yoo xiqqate dargaggoonni keenyaa fi hojii dhabaan hedduun carraa kanarraa fayyadamaati kan isaan jiranii.